grocery maal dha? Man dhugaatii biyyoo dhugi. Grocery asbeezaa jechuudha wantoota bibbitaman. Ayyaanaaf so shopping grocery jedhiti qabadhu shopping jechuun bibbituudha. Grocery immoo wantoota bitaman. Ishi. Qulqulleessuun maal? Qe'ee qulqulleessuun maal? Cleaning argatteetta. Deep cleaning deep wanta hundumaa mana wantoota mana keessatti qophaa'aa waan ta'eef. Okay. Guyyaa ayyaana kana babbareedinaaf ababaa afaan hin dhaabata akkas. Maal dhanni? Decoration decorating jennaan. Decorating qaxalee taatettam. Eshi nyaata qopheessuun kun maali? Eshi beektu cooking. Nyaachuun moo beekta miti? Atawush. Okay. Cooking. Eshi daabboo tolchuu? Make what? Make bread or baking bread. Baking bread. Okay. Gaafa Christmasii kennaawwan hin bibbitamu. Maal dhanni? Giftii. Intalattiidha? Okay. Wrapping presents yookaan giftis. Kennaanii giftiidha yookaan presentis hin ta'a. So laundering hin jira uffatoonni miicamu. Wanti kan biraan washing dishes qodaawwan manaa miicamu. Kanneen kana fakkaatan babal'inaan hojjetamanii isinii kaa'amanii jiru. Bal'ina isaa deemaatii ilaalaa. See you next.